bakka bu'aa paartii keessummoota kaabinoota magaalaa akkasuma hirmaattota waltajjii kanaa miseensota waldaa dargaggoota caffee hunda duraa waamicha isiniif godhamee kabajanii guyyaa har'aa kana yaa'ii keenya arfaffaa kabajuuf baga nagaan dhuftan welcome. Eebbamaan guddootatiin jalqabnaa. Waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Ama addaan nu haa oolchu. Miqqanyaa shirranyaa waaqni gidduudhaa balleessu. Kunoo guyyaa har'aa kana waldaan dargaggoota caffee yaa'ii isaa gaggeessuudhaaf yaa'ii kana yaa'ii milkaa'inaa nu haa godhu. Yaa'ii kana yaa'ii milkaa'inaa nu haa godhu. Waldaan dargaggoota caffee kaayyoo guddaa qabaa gara fuuldura guddina hawwii guddaa qabaa. Hawwii keenya waaqayyotti nu haa guutu. Hawwii keenya waaqayyotti nu haa guutu. Hooggantoota keenya gaggeessitoota keenya bukkee dhaabbatee Rabbi waan yaadassan isaan deeggaree akka galmaan nu ga'u nu haa taasisu. Akka galmaan nu ga'u nu haa taasisu. Gadaan gabbina. Hansaan jedhan eebbi nu haa ga'u. Hamaan diina haa ga'u. Biyya keenya nagaa godhu. Waaqayyo oolchee nu haa bushu. Arrooba keessa jibban nu haa baasu. Ancaama keessa jibban nu haa baasu. Waaqayyo walitti nu haa jaalatu. Miseensa caffee kanaa Waaqayyo ammas akkuma amma dhufan kanatti garaa bal'isee kaayyoo manaa bahaniifis illee Waaqayyo isaan haa milkeessu. Hoogganaa keenyas obbo Sanyii Waaqayyo isaan haa jajjabeessu. Oolchee nu haa bushu. Of kala. Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa waa'ee gaarummaa kee waa'ee gargaarsa kee waa'ee arjummaa keetiif maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yeroo baay'ee dinqisiisaaf ajaa'ibsiisaa gootee ganama kana nuu kennitee jirta. Waaqa lafarratti maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Waltajjii guyyaa har'aa kanaa iddoo kanatti taasifamu hunduma isaa harka keessa jiru isa jiraatutti maqaa gooftaa Yesuusiin dabarsinee kennina. Yaa Waaqayyoo waldaa dargaggoota caffee hooggantoota isaanii hojii garaagaraatiin hojii kan geggeessan yaa Waaqayyo as ta'anii hojii garaagaraa kan hojjetan miseensota hunduma isaa harka keetiin maqaa gooftaa Yesuusiin haa eegamanii. Faallaa kanaatiin kan deemu akka hin guddanne qocarsuu kan barbaadu tarkaanfii gara fuulduraa ittisee gufuutti ta'uu kan barbaadu afuurri ergamee loluu bineensi bara si'anaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u guyyaa kanaa afuura kennu eebbisi jalqaba amma dhuma isaatti harka keetti kennineerra maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen. Kabajamoo obbo Sanyii pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee kabajamtoota miseensota waldichaa akkasumas keessummoota kabajaa asitti argamtan baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Waldaan kun egaa erga hundaa'e akkuma dura dubbatame yeroo dheeraa fudhateera. Deebi'ee har'a ija miseensotaa fuulduratti dhufee waan isa quunname waan amma yoonaatti ittiin ture milkaa'ina jiru gufuuwwan jiru fuuldurattis immoo maal goona maal ta'uu qabaan jedhu miseensa isaatti ibsuudhaaf asitti argamu isaatti baay'ee gammadeera. Waltajjiin kun ifatti saaqamuu ibseen haasaa koo kanumaan golaba galatooma. Kabajamoo pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee obbo Sanyii haamlee guddaadhaan gara kanatti na affeeraa isaan haasaa baniisaa nu taasisu. Ashama akkam jirtu baga isiniin gahe. Kabajamtoonnis jaalatamtoonni keessummoonni keenyas akkasumas immoo itti gaafatamaa ittaanaa waajjira kantiibaattis akkasumas warreen waldaa kana aarsaa jedhamu aarsaa salphaa oduu hin ta'in aarsaa gurguddaa waan baay'ee kaffalanii warreen asiin ga'anii garuu jidduu keessatti hanga har'aatitti warri wanni jennu qaxaleewwan jajjaboon jirtu. Miseensonni keenya hundi keessan nuuf miseensa qofa hin ta'in obboleewwan ijoollee abboolee miseensota kan jennu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota hoggaa jennu miseensota sadaffaatti yaamna jechaadha. Kanaafuu dursinee maal jennu kabajamtoota jaalatamtoota ittaansinee miseensota jenna. Kanaaf kabajaa fi jaalala addaa isiniif qabna. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beekamu labsii 985 muraa 2009 jalatti hundaa'e kan ittiin hundaa'e. Kanaaf yeroo yaa'ii itti gaggeeffatu ni qaba. Akka waliigalaatti yeroo itti gaggeeffatu qaba. Sadarkaa dameetitti immoo yeroo itti gaggeeffatu qaba. Sadarkaa dameetitti gaggeeffachuuf yeroo muraasa nu jalaa kilaash ta'ee jira. Harka 2-3 kaayyeffannee turre xiqqoo isaa nu jalaa bubbulee jira. Amma garuu yeroon isaa sirreeffannee dafnee revaayivar
ta'uu qabna. Yeroo itti bifa haaraadhaan tokkosuudhaaf guddina keenya tokkosuuf kaanutti jirra waan ta'eef baga guyyaa har'aa yaa'ii afuraffaa isiniin ga'e baga walumaan nuun ga'e jechuun barbaada. Kanaaf galatooma hin dheeressu ammaa dheeressee jira walga'ii har'aa garuu gaggabaabsinee deemna galatoomaa horaa bulaa libanaa. Boordiiwwan waldaa keenyaa fi pirezidaantii waldaa keenyaa gara waltajjiitti affeereen yeroo marii keenya idilee ajandaa guyyaa har'aa bal'inaan irratti mari'annu ta'a. Waan ija qabu hojjechuu qabna. Propagandaan dhaabbachuu qaba jecha. Haasaa qofaan hojjechuun dhaabbachuu qaba jecha. Lafarrattoo gadi hin buusne yoo waan dhaabbataa ta'e tokko gadi hin dhaabbanne yoo kooree cimaan dhufe waldaan cimee yoo kooreen wal keessa dadhabaanis cimaanis wal keessa makee yoo dhufe waldaan dadhabee hin ta'u. Waan akkasanii hin ta'u. Kanaafuu biiroo kireeffamuu qaba. Lammaffaa kooreen filatamu kun kooree tokkoffaa ji'a takka bakka hin guunne kana keessatti atattamaan wantoota waldaan asirratti kaayeffatee qabu kana keessatti dafee hojiitti galfachuu bajanni waan taa'eef jiruuf bajanni waan ramadamee fi waan jiruuf bajata ramadame san eenyu raanaa godhuudha. Raawwii isaa asirratti raawwatamu kana caffee kooree zartee jennee jira. Miseensi keenya as jiru kun hojiitti galu warri koonistiraashiniidhaanis ogummaa qaban warri waan hundaan ogummaa qaban hundi keessanuu hirmaannaa miseensaa jedhamu san mul'isuudhaaf qophaa'utamoo qophaa'utamati. Qophaa'amoo qophaa'amati. Hirmaachuu keessaniif mirkaneessan. Tokko kan inni guddaan waldaan ijaarsa ijaaru hojiiwwan hojjetu alagaa qacaree hojjechiisurra keessaa hirmaachisa. Keessaa hirmaannaa miseensaa jedhama. Tolaamoti kan hojjettan akkuma warra kaanii kaffalamutti hin kaffalama garuu hirmaannaan keessan barbaachisaadha. Miseensan ala kan jiru yoo dhiyeessuu fi miseensi yoo dhiyeessu walqixaa miti. Tokko qaamni miseensaa hoggaa hojjetu ijaaruu fi miseensan ala yoo ijaaru tokko miti. Inni miseensan ala jiru sun yoo ijaaru fayyadama isaa hin kaamidhaaf jedheeti ijaara. Miseensi yoo ijaaru garuu maaliidhaaf jedheeti ijaara? Kiyya boruusi kiyya anumatu dhaabbataan itti fayyadama kiyya qabeenya kooti jedheetti ijaara hojjeta bareedina barbaada qulqullinaan hojjeta. Kanaafuu hundi keessanuu nu faana taatanii akka nu gargaartan hojii irratti akka hirmaattan atattamaan hojiitti waan deemnuuf kontirfiitiin bulchiisa wajjin hin qabnu laalla'ee jira laafee jira akka durattiitii miti kun maaliif ta'e hojiin of gamaggamnee jirra. Kooreen akka gaaratittis kan laallate jira. Wanni adda baafannee jirra jechuudha. Adda babbaafannee jira. Tokko hidda keenyaas jabeeffachuu qabna. Qeeqaa mati qeeqaa oduu ta'in sooleshiniidhaan barbaachisa. Furmaata kaawwachaa akkamitti hojiitti galamee ta'u warreen ayii jedhan sun waaw akka jedhan gochuu qabna. Waaw akka jedhan gochuu qabna. Saalfachiisuu qabna. Tolaan keenyas, hamaan keenyas, firri keenyas, alagaan keenyas, goomataan keenyas, deeggaraan keenyas wal keessa makamakoodha. Akka minaan kadhattu. Kanaaf miseensa waldaa tokkotirraa kan eegamu firii taateetti fuulduratti deemta. Hojii gamtaa waan taaneef malee peellisii oduu taane rakkoo guddaa dhufa. Kuni hojii gamtaati. Tolmaata irratti volantariin. Kooreen duraaniittis hunduyyuu isaanii mati kooreen dameewwan hundarra jiraniyyuu hunduu isaanii mati anuu akkamittaan qeeqamaa ture kan jedhamu immoo ilaaluu qabna. Rakkoo wayii hundaan qunnamtu maal jedhamaa turre kan jedhamu ilaaluu qabna. Kanaaf qubni tokko yoo akkana jedhu qubni sadi anatti akka garagalee ilaaluun qabaa jechaadha. Quba tokkoon namatti murteessuun sirrii miti. Yoo murteessitu ofi keessaa amante taanan quba afranuu diriirsi malee quba tokko namatti hin qabinaadha. Qubni sadi laphee kiyyalaan. Kanaaf aga danda'amaa ta'een poozeetiivii godhachuu qabna. Negeetiiviin humaa nuuf fayyadu. Wal taanee harka wal qabannee deemuudhaaf hundi keessan ogummaa qabdaniin nu wajjin akka taataniif dirqama murteessaadha. Wantoonni hojjetamu martisaa nama tokko wanni hojjetamu hin jiraatu.
yeroo marasaa kan ullasoo wal qabamaa tureef itti fufsiisni waldaa dheeraa deemuu qabaadha. Nus itti amanna. Tokko tokko immoo sirriidha garuu deemuun keenya sirriidha. Akka waraaj godaana bazzii kaalala akkana hungoon akkana huntaan maal ani duu araddaan hin marginiin abaarsa harreeti. Su አይሆንም እንተው ani duu dhaloonni itti fufuu qaba jennee yaaduu qabna. Ifa isinitee jira waan dhalootatti darbu dhuumuu qabna. Waldaan dhuumatu waldaan waan yeroodhaan dhuumu. Waldaan waan forjii inni ijaaru. Waldaan hojii gamtaa konkiriit kan ta'e waan itti fufsiisa qabaatu wayiitti ijaaruu qaba. Dhuummachuu qaba. Obboleewwani namni wal nyaachuudhaaf walitti deemu hin jiru miseensa kiyya keessa. 10,000 saniin alatti qusannoo amma qusattan kan darbe olitti namni 100,000 50,000 fidee jira hin jiru. Isumaayyuu immoo seera qabnaa heera qabnaa akkaataa ittiin wal gaggeessinu qabnaa jechaadha. Kanaaf namni ammas wal cabsee deemuu barbaadu hin jiru. Kaayyoon keessan, hawwiin keessan, dheebuun keessan, muddamni keessan, lapheen keessan kan akkatti dhaabbattee jirtu ishii calqaba imma mana jireenyaa jennee tuqneessanidha. Ishii san akkamitti mootaas gabbeessina kan jedhu itti deemna. Ammaaf garuu humti keenyayyuu hubannoodhaan qalbii mana bulteen yaada warri qabdan gaafii warri qabdan yaada ijaarsaa warri qabdan bifa saniitiin min point tokko kan kaase tokko hin dabalu bifa naamusa qabuutiin kaafadhaadha. Egaa waldaan kun waldaan caffee dargaggoota Oromiyaa hundeeffama isaarraa jalqabee hanga ammaatti tarkaanfii deemu keessatti waan hubannee fi waan beeknu qabna. Miseensi kunis immoo lapheensaa waan yaaduu fi maal akka eegu hin beeknaa jechaadha hundumayyuu. Kana gidduutti amma waan taasii sanyiirraa ka'uurraan dabalatatti wanti ni dubbachuu barbaadu waa'een waldaa caffee kanaa miseensota biratti akkaataan itti hubatamee jiru adeemsa hojii fi dhukkubbii waldaan kun keessa darbee hojii hojjetu wajjin kan wal madaalee miti. Sababni isaas hojiin waldaa caffee kanaan hojjetamu hojii dinagdeedhaan uummata keenya ijaaru, hojii eenyummaa ofii kabachiisu, hojii qabsoo siyaasaa illee of keessaa qaba. Mirga abbaa biyyummaa illee of keessaa qaba jechaadha. Seenaan warraaqsa akkasii kana uummanni Oromoo ijaaramee ittiin socho'aa ture duubatti deebitanii yoo ilaaltanii keessumaa Finfinnee maqaa dhahatee warraaqsi uummanni Oromoo taasisaa ture bifa waldaanis ijaaramee dhuunfaanis haa ta'u baay'eensaa jalqabameetti baqatamee keessaa galamaa ture. Tarkaanfatee hanga kana kan deeme hin jiru baay'een keessan beekuu dandeessu. Amma hojiin kun yeroo hojjetamu hojii akkamii dadhabbii akkamii qabsoo akkamii keessa darbamee akka deemamu ulfaataadha. Amma harkifataadha duubatti hafaadha kan jedhamu wal qabate yeroo darbe waldaa waajjira waldaa hojii gamtaa federaalaatti Ilillii hoteelitti gabaasa dhiyeeffamee ture keessatti gaaffii achi keessaa miseensu hojjetaadhuma waajjira sunii keessaa ka'e tokko na yaadadha. Waldaan caffee kuni nuti erga dhageenye maqaasaa yeroo gabaabduudha jedhe wanti sinaa softa waan miliyoona 300,000 jedhe kaapitaala softuu jedhe lafaa softuu jedhe waldaa kana duuba immoo harka biraa jira jedhama isa jedhamu sun nutti agarsiisaa jira. Meesin akkamitti waldaalee waggaa 20 waggaa 10 dura ijaaraman caalaa akkaataa kanaan ta'uu dandeessan ibsa nu godhaa jedheetiin gaaffii kaase. Yaadanna. Nuti hin hojjenne miqanyaan akka keessanii kun otoo hin dhagahin miidiyaa jalaa dhokannee waan hojjennuuf as geenyee dheetiin cufe bosanyii dashu. Waraana qaba, lolas qaba jechaadha. Ogummaadhaan yoo ta'e malee wantoonni keessa darbame salphaa miti. Inni kan biraa maalinni hojiin waldaa caffee hojii gamtaa waliigalaa keessatti hojjetamu sababni akka hojii isa kaanii hin taane maaliif hojii seera qabeessaatu hojjetama.
ishee jirtu yoo farqa qarshii dhibba lamaan goone manna lafa isin kennisiisne akkaataa kanaan buusaman ittiin ijaarama jedhee ishee achi kaayeetiin nama biraatti immoo gurguree baay'ee galaa kan qabu lafa kaayee galaa suni jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin deemamu kuni hanga kanatti ogummaa fi hubannaa cimaadhaan hojii seenaan darbe irra deebi'amee ammas akka raawwanneef bifa addaa ta'een waldaan kun lafa qabatee akka deemuuf kutannoo fi ejjennoon ittiin deemamaa jiru miseensa kana dinqisiifannaadhaaf kan taasisu malee kan nama mufachiisus miti jechuu barbaadeen. Maalinni yeroo gabaabaatti ta'uu kan dandeenyeef kanuma kun humna keenyadha kanarra. Humna keenya ijaaru, humna qabaachuu qaba. Wanti godhamu waan qabatamaadhaan humnatti hirkate ta'uu qaba. Galatooma ulfaadha. Kabajamoo pirezidaantii waldaa keenyaa Sanyii baga nagaan dhuftan jecha kabajamtoonni miseensonni waldaa Caffees guyyaa har'aa asitti argamuu keessanii fi gammachuu guddaa qabna. Inni jalqabaa jechuu kan barbaannu hojiiwwan waldaan Caffee bara kana keessa hojjete karaa gabaabina qabuun ilaaluu dandeenya jirra. Kana wajji wal qabatee turtii waggaa 5 keessatti waan amma hojjetamee fi fedhiin miseensa waldaa kanaa wajji wal qabatee waan gabaabaa yeroo kaasnu jalqaba irratti ani eenyu Caffeen eenyu Jaal Sanyiin yookaan immoo pirezidaantiin keenya eenyu kan jedhu kana waanuma sadan kana irratti haasa'uun barbaada. Waan sadan kana irratti yeroo haasofnu garuu ani kontribushiniin kan koo citaa tokko lafaa kaasee wayi godheera yoon ta'e afaan guutee dubbachuu nan danda'a. Yoommoo hin goone ta'e cal'isneetuma waldaa kana qeequudhaan waldaa kana lafa qabsiisuu hin dandeenyu waan ta'eef ani eenyu kan jedhu sana of beekuu qabaachaa miseensa jiru kun. Ani eenyu yeroo jennu namni tokko akkuma jedhame waltajjii irraa hamma fiigu fiiga. Gaafa wal qabannee immoo boondii taanee deebnu immoo waan bal'aasaa hojjechuu dandeenya. Kanaaf ani eenyu yeroo jennu maal hojjenne miseensa taanee erga dhufneetiin booda wanni nuti tokko lama sadi jenneetoo hojjenne sun maalinni waldaa kanaaf dhakaan nuti tokko fuuneetoo walirra keenyeef maalinni kan jedhu sana laalleetoo yaada kaasuu danda'u qabna jechaadha. Kana maalifan kaasaa akka yaadni hin kaaneef yaada kaasaan jira osoo hin taane garuu immoo nama fiigu fiigee amma as gahee jira erga jedheetii booda an citaa takka lafaa otoo hin kaasiin waan takka kaasuu hin danda'u waan ta'eefan kana kaasa. Egaa Caffeen eenyu kan jedhu irratti Caffeen waan fakkaatu nutti agarsiisee jira. Waan bal'aasaa deemaa akka jiru siyaasni Finfinnee keessatti lafa qabsiisuu wajjin wal qabatee Finfinnee keessatti hojjechuu wajjin wal qabatee yaadni deemamu yaada salphaa isinitti hin fakkaatina rakkoo hammaataatu ture. Caffeen rakkoo hammaataa dabarsee jira. Pirezidaantiin keenya rakkoo hammaataa adda isaa xiitiitti kenneetiin halkanii guyyaa hojjetee waan kana asiin nuun ga'ee jira. Waan amma arginu kun immoo waan salphaan turre. Waan salphaan turre. Ofii keenya darbinee waan kana hojjechuu dandeenya jennee osoo laallee immoo meeqaan keenya maayilistoonii muraasa deemnee tokko kan duubatti deebinuu kan jedhu immoo of ilaaluun danda'uun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf waan baay'ee deemnee jirra waan nufus baay'ee qabnaa kan jedhu kana haa qabannu akka waliigalaatti kan jedhu kana akka miseensa magaalaa hoolotaatti kaasuu hin barbaada miseensa magaalaa hoolotaa fi naannawaa isheetti kaasuu hin barbaada jechaadha. Egaa sanyii kan jedhuu fi sanyii pirezidaantiin keenya hagatee ambireellaa Caffee kana qabatee biirokiraasii mootummaa sadarkaa Finfinneetti jiru gandarraa yookaan aanaarraa kaasee hamma ministeerotaatti baay'ee raasee jira. Kun salphaa miti. Kun salphaa miti. Kana biiroo tokkoon isaanii tuttuqee rakkoowwan jiran kana itti addeeffatee itti ibsatee rakkoo sanaaf furmaata waarawaa akka argachuu danda'uuf mukaaf jirmatti bu'ee kuniin akkuma jedhamu dippiloomaasiidhaan kuniin humnaan yeroo jedhamu miseensa isaa abdatee waan baay'een deemamee jira. Waan deemame kun maayilistoonii guddaa akka ta'e miseensi kun hubachuutti jiraataa jechaadha. Isa kana hubannee waan nuuf immoo maali kan nuuf immoo akkaataa kamiin deemneetoo galmaan gaachuu dandeenyaa kan jedhu kun sirriitti ilaallamutti jiraata jechaadha. Bu'uurumarraa yaadni dogoggoraa akka hin jiraanne waan ani sodaadhu dhimma ajandaawwan baay'ee qabna akka waldaa Caffeetti. Ajandaa baay'ee keessaa manni jireenyaa isa tokko. Waa'ee mana jireenyaas yoo kaasnu manni jireenyaa fuudhamee nam tokkoon isaa kenname ati hodhu kanarratti ijaari kan jedhamu miti. Mana jireenyaa yoo dhufe maallaqni eessaa dhufaa kan jedhu irratti waldaan hojjechaa kan jiru. Manni jireenyaa lafti yoo dhufe maallaqni eessaa dhufaa kan jedhu tanatti hojjechaa jira.
miseensa keenya meeqaan keenya akkuma amma waltajjii irraa ka'e qarshii 200 2,300 Finfinnee keessatti qarshii miliyoona tokko mana ijaaruu hin dandeessu. Buufadhu ijaarradhu too siin jedhame lafti sarkaan gaheme meeqaan keenyatti gurgurree gallamoo ijaarrachuu dandeenya kan jedhu hundi keenyaaf ifaadha jechaadha. Kanaaf miseensi waldaa kana akkam bittinnoofne maallaqni isaa eessaa dhufa kan jedhu income generation activity irratti bal'inaan hojjechaa jira. San immoo baankii garaagaraa dhaabbata misoomaa mootummaa fi idil addunyaa waliin hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf waan kun waan salphaa waan hin taaneef dhimmi lafa mana jireenyaa bichaa osoo hin taane biirokraasii mootummaa keessa dabartee too waan bira gahuu dandeessu san bira gahuudhaaf it takes a long time. So isa kan hubannee miseensi caffeedha. Obsaan eeguutu irra jiraata malee akkuma amma jedhame kana wal cabsuudhaaf yaada garaagaraa kaasuudhaaf an yeroo qabna jedhee too yaadu kunis sadarkaa kanatti waan eeggamu natti fakkaatu ammallee lapheen keenya bal'atee deeggarsa bal'aa kennineetiin waldaa caffee waan eeguu qabnu eeguutu nutti jiraataa kan jedhu kun ani akka yaadatti too qabatame gaariidha. Kana jedhee xiqqoo akka waan tokkotti kan natti dhagahamu keessaa akkuma beektan kanaan dura hoolota ikooturizim mandar jedhameetu naannoo amma ikoo riizoltiin amma nutti agarsiifame kun pirezidaantii keenya waliin biiroo investimentii oromiyaa qaamaan dhaqnee qaama argachuu qabnu argannee propozaala sanatti kenninee loobii goonee an qaamaan naqee miseensi caffee asii bakka na buusee jechuudha. Bakka na buusee anaaf sanyiin waliin deebnee dhimma sana murteessine. Murtoofnee dhufnee asitti diizaayiniin hojjetamee maallaqni itti barbaadamaa jira sadarkaa idil addunyaatti. Maallaqni sun gatii guddaadha, gatii qaaliidha. Caffeen har'uma kana ni ijaara jedhee eege taanaan dogoggora guddaadha. Miseensi caffee. Miseensi caffee waldaan caffee har'uma kana ikoo riizoltii sana ijaaruu hin danda'a jedhee eege taanaan dogoggora. Maallaqa guddaa barbaada, humna guddaa barbaada, investimentii guddaa barbaada. Isa kana immoo abbaa qabeenyaa alaa dhaabbata misoomaa adda addaa itti hawwachaa jira. Sana ta'eetoo jiruuti akka carraa ta'e ani miseensa boordii investimentiiti. Qaamni dhaqee kaleessa akka dhimmi kun milkaa'uu fi pirezidaantii keenya waliin dhaqnee loobii goonee akka milkaa'u goonee finne har'a immoo miseensa boordii ta'e tanan waan kana mure. ምክንያቱም miseensi boordiidhaa nama torba keessaa sagalee takkan qaba. Sagaleen tokko akkuma jedhame ibiddi mukti takkittiin kophaa hin bobaati malee hin aarti malee hin bobaatu. Kun baay'ee natti dhagahama na dhigsa. Kanaaf kuni maalirraa maddee kan jedhu sun ilaaluun tu jiraata jechaadha. Tokko sadarkaa asitti miseensi bichaa otoo hin taane koree bichaa otoo hin taane miseensi maal hojjennee kan jedhee to'anii kaasisuun isa kanaafani. Koreen kaleessaas waa hojjete jedheetiin kaasaan jiru ani. Koreen inni ammaa immoo hin rafe jedheetiinis kaasaan jiru. Hundi keenya wal qabannee waan hojjechuu qabnu waan otoo hojjetiin hafneef xiqqoo dhiibbaan nurra gahee jira. Dhiibbaa kana dandamachuudhaaf isteeppiin nuti deemuu qabnu maalii ka jedhu sana miseensi kun akka qabatu hin barbaada. Sadarkaa asitti illee yoo cite sadarkaa naannootti dhimma kana falminee deebisuu hin dandeenya. Isa keessaa isaanii qaama tokko jedhee ilaala. Asitti humna caallamee illee injifatamne sadarkaa yaadaatti yaada bal'aa kaasnee jirra. Isteeppii eegeetiin dhufe waan ta'eef isteeppii sana immoo duubatti deebisuun hin danda'amu. Tokko yeroo lama yeroo sadii of eeggannoon kennamee jira. Sun akkuma jirtu ta'ee sababii misoomsineef immoo deebiin dhufee jira. Nu akka investimentii yookaan investara tokkotti of laallamoo otoo hin taane kan qabnu akka waldaa cooperative societytti. Waldaan hojii gamtaadhaa. Namni miseensa amma kanaaf jalaa qabu sadarkaa sanatti akka investimentii nama muraasa tokko nam tokkotti ilaallamee too ignoor godhamuu hin danda'u waan ta'eef sana deebisuudhaaf abdii guddaa hin qabna. Sadarkaa investimentii Oromiyaatti waan bal'aa waliin dubbachuu hin dandeenya. Achi ammallee kan dhaquu qabnu achidha jechaadha. Achitti waan diil goonee dhimma keenya hundeeffannaa garuu ammarraa kaafnee akkaataa kamiin dhimma kana misoomsinaa kan jedhu kana laaluutu nutti jiraataa kan jedhu kana gabaabbinumaan kaasuuf. Kana yeroo jennu akkuma yeroo jennu please, we never blame our president. Just we have to be support him. Cimsine gargaaruu qabna malee blame gochuudhaan qeequudhaan minimum annamatam. Omas gochuu hin dandeenyu, omas fiduu hin dandeenyu. Maaliif waan baay'een hojjetamaa jira. Waan hojjetamu kana keessaa magaalaa keenyatti waan hin hojjetamneef qofaa akka waan caffeen rafetti akka waan caffeen barbadaa'etti ilaaluun nutti jiraatu kan jedhu kana qabachuun nutti jiraata. Iddin kana jedhee booda caffeerraa maal xeegamaa kan jedhu kana xiqquma shii kaasee irraa bu'uuf inni jalqabaa akkuma sanyiin kaase sanyii waan baay'ee abbaa mul'ataati. Sanyiin abbaa mul'ataati. Mul'ata qaba. Mul'ata qabu kana immoo hawaasaatti ibsee jira.
miidiyaadhaaf ibsee jira, uummata isaatiif ibsee jira, miseensa isaatiif ibsee jira. Waan ibsee jiru kana immoo lafa qabsiisuudhaaf institutional buildingiin baay'ee barbaachisaadha. Warri jala jirtan please ammallee ani kan jechuu barbaadu strong kan ta'e robust kan ta'e institutional buildingiin hin jiraanne taanaan ammas caffeen mul'ata qabu kana galmaan gookeetti rakkata. Mul'ata guddaa qabaa. Mul'ata guddaa qabu kana immoo sanuu immoo gaaraan kan falmaa jiru, gaara guddaadhaan kan falmaa jiru. Everest mountainidhaan falmaa jira jedheen amana. Maaliif? Finfinneen salphaa miti. Finfinnee keessa boondiin ture, dhaabbileen turan kan eenyu akka ta'an har'allee mataasaa waan baay'ee cabsanii deemu dhugumayyuu otoo waan baay'eedhaan Finfinnee kana hoogganaa jirru cabsinee keessa deemuu irratti hudhaawwan jiran hedduutu jira. Salphaadhumatti amma gubbaadhaa siyaasni kan keenya waan ta'eef wantootni masmara qabatan nutti fakkaatan garuu kan hin taane ammallee gaara guddaa kan ta'e ammallee falmii fi qabsoo guddaa kan barbaadu hedduu jira. Isa kanaaf akkuma laallu qaamota gurguddaa sadarkaa biyyaatti sadarkaa idil addunyaatti wal quunnamaa jira. Garuu farther that much caffeen institutionally boondii cimaa ta'ee humna guddaa ta'ee robust karaa ta'eetiin lafa qabatee caasaa ijaarratee caasaa yeroo jennu caasaa humna namaa capable ta'e guuttatee humna namaa ga'umsa qabu guuttatee seera fi hojjimaata qabaatee sadarkaa biyyaatti miti sadarkaa idil addunyaatti dorgomaan taane taanaan I doubt. Dorgomaan taane taanaan mul'ata waan pirezidaantiin keenya qabuuf qofa fedhiin keenya galma ga'uu hin danda'a abdii jedhuun qabu. Kanaaf maal barbaachisaa? Tokko humna namaa akka capable ta'e sadarkaa gaaraatti guutuu. Lammaffaa humna namaa caasaa sadarkaan jiru sana institutionally akka strong ta'u gochuu. Institutionally dammoo lafa qabachuudhaaf amma waan nama jedhama keessaa waan amma sanyiin kaase biiroo qabaachuun murteessaadha. Caasaan keenya sadarkaa dakaatti ijaaramuun murteessaadha. Gubbaa qofa jiraatee jaran jiraanne yoo ta'e gaarummaan qabaatu waan ta'eef. Inni asii akkuma jirtu ta'ee immoo gubbaatti humna namaa well equipped ta'een guutamee sadarkaa biyyaatti dhimmoota waltajjiiwwan garaagaraa haa ta'u idil addunyaatti waan jiru kana hundumaa handil lama godhu jiraachuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef sadarkaa kanatti deemne taanaan akkuma biyya keenyaatti fakkeenya bichaa ta'uu hin taane warqee taanee mul'anna. Fakkeenya ta'uu hin taane warqee taanee mul'anna. Sadarkaa Afrikaatti immoo beekamtii olaanaadhaan xilaa keenya Afrikaa irratti hin mul'isne. Caffee kan jedhamu kana Afrikaa irratti hin mul'isne. Addunyaadhaaf immoo nullee galtee taaneetoo waan baay'ee hojjechuu hin dandeenya waan ta'eef miseensi keenya sadarkaa sanatti of cimsuutu itti jiraata. Wantoota qeeqaaf baay'ifnu qeeqaaf lapheen keenya banamu kana keessaa baanee sappoorti gochuudhaan ijaaruudhaan deeggaruudhaan namni mul'ata fide hamma kana olii gadi fiigee erga hojjete nuti birrii maaksimum birrii 10,000 kaffallee የምን ንግግር ነው የምን ሞራል ነው መናገር የሚችለው ወልዳ ሀማ ከነገው ፊጌ እንትና ጀዱ ብሪኩማ ቁዳን ከፈለ አኒ ለጴ ዲሚ አፋንኮ በልሲ ያሰው ዳፍ ከነ እንደምታናል ማለ ጀደተን ከጀዱ ነው ፍላሉ እንደው ትጅራታ ይቻል እንደ ቀርሺ ኩማ ቁዳን ተፈመለ ሙለን ወልዳ ከናናበቱ አረ ቀርሺ ኩማ ቁዳን አናንፉኛን ትነሱቄ ወልዳን ኩን ከሰነ ባሱ ደንዳ ገሩ maal hojjechuu danda'anii maalan galtee dhakaana ni gumaacha maalin yookaan citaana ni kenneef maalin waldaa kanaaf jenne immoo of ilaaluu danda'uun barbaachisaadha jedhee tana namana kana goone wal qabanne tokko taane yoo baane ammas daandii dheeraan nu hafa daandii dheeraan nu deemu kana immoo hin milkoofna abdii jedhuun qaba ani kanuma jedhee waldaa caffeetiif miseensa waldaa caffeetiif kabaja olaanaa abbaa mul'ataa waldaa keenya pirezidaantii sanyiidhaafis kabaja olaanaa qaba guyyaarraa yaa'iin gaggeeffamu kunis yaa'ii milkii akka ta'uun amana ulfaadha galatooma. Galatoomadha. Carraa kana argachuu koo baay'eetiin galateeffadha. Maqaa kiyya bayyanaa gadaa badhaadhaa naan jedhu asuma aanuma wal maraa kana siyaasuma keessa ani amma carraa kana argachuu koo wanni isin galateeffadheefi mana keessas waltajjii irratti waa baay'eetu ka'ee wantoonni kee kuni maalirraa ka'anii sababni isaa maali ka'umsi isaa maali kan jedhu kana waltajjiin irraa kun deebii kenne maal jechuu barbaadetanii
waltajjiin bifa kanaan qophaa'uun caffeen eessa jira, akkamitti jira, maalirra jira kan jedhamu namoonni hubannoo hin qabne, namoonni waa tokko qeeqan illee hubannoo guddaa arganii waltajjiin kun waltajjii barumsarraa arganne, barumsarraa fudhannee waltajjii gaafii wal gaafachaa ture, sammuun keenya nu gaafachaa ture, namni nu gaafachaa ture deebii nuu kenne kan jedhuun kaasaa. Akkuma mana keessas kaa ture, waltajjiirras kaa ture, namni kan wal qeequ tokko hubannoo yoo dhabe waan san hin beeku eessa dhaqee ani ofuma fakkii yoo fudhadhe miseensa waldaa kana hundeessitoota keessaa tokko waa'ee waldaa kanaa waggaa 4-5 sagalee isaatu jiraachuyyuu dhabeen ture. Odeeffannoo argadheetan waajjira pirezidantii keenyaa dhaqeetan isaan wajjin waa baay'ee haasofne, warra miidiyaa wajjin waa baay'ee haasofne, ergas ani miseensota jirallee dhaqa iddoo kana jiru akkas kanarra jirudhe hubannoo guddaan kenne. Duraanuu dhiiraqee hin haqamee hin badee jechaan ture, garuu caalmanarra waggaa ka'e kana waan kanatti kan achitti argaa waan jiruuf ani baay'ee naagale nama mo'achaarraan arganneef kun kaasuusaa gaariidha jechuudha. Inni kan biraa waldaan dargaggoota caffee waldaa seenaa biyya kanaa keessatti olaanaa qaba. Kana maaliifan kaasaa xiqqoo naannoo waldaa kana odeeffannoo xiqqoo qabas waan ta'e qaba. Waldaan kana dura akka addunyaa Xaaliyaan keessatti waldaa jedhamee akka addunyaatti kan odeeffamu gara ardii Afrikaa odoon immoo Keeniyaa keessatti jijjiiru biyyoota keessatti. Har'a garuu Itoophiyaa keessatti waldaan caffee akkuma duratti waltajjiirraa ka'e Finfinnee keessa waldaan dargaggoota caffee jiraatutti illee ijaarradha jechuun addunyaa Afrikaa keessatti ba'ee badhaasa argachuu odoon taane dubbachuu sagalee argachuun seenaa uummata Oromoo seenaa dargaggoota har'a jenereeshinii jiru kanaaf seenaa guddaadha. Kana booda addunyaa irrattis akka ba'aa jiru Afrikaatti ba'eera bakka hundatti akka ba'u nuti miseensi waldaa kanaa tan taane gammaduu qabna, baay'eetti boonuu qabna. Seenaadha. Mana argachuun waa argachuun sirriidha, namni hin barbaada. Garuu inni guddaan seenaadha. Seenaan hin badu hin haqamu. Bara kam ta'e akkamitti ta'e ejja kan jedhu jenereeshinii biyya kanaaf dabarsa waan ta'eef waldaan kun waldaa akkasii jennee qabachuu qabna miseensi kun. Ani dhugaa dubbachuudhaaf amma bosanyee pirezidantiin keenya yoo dubbatan duubatti deebi'ee waan tokko yaade. Naannoo bara 90 keessa Cooperative Bank hoggaa hundeessinuu fi chaalenjiin isaan amma kaasan tokko anaaf keessas ture waan ta'eef nan beekas waan ta'eef yeroo isaan Cooperative Bank jennaan irra akkanatti ilaallu kuni seenaa guddaa uummata Oromoo maqaa Oromootiin baankii banuu miti, diinagdee keessa galuu miti, afaan Oromoo dubbachuun yeroo hudhaa ta'ee fi hanguma isaan akka jedhan namni harkaan wal qabatutti baankiin hojii gamtaa yoo hundeeffamu lubbuu na baay'atu bada. Na baay'eetu qaamatti miidhama, na baay'eetu itti dhama, nan beeka waan ta'eef keessan ture waan ta'eef yeroo sanii nama kutataa akka obbo Sanyii kana Hayilee Gabree jedhamu warra kooperaatiivii keessa waltaa suura isaanii achitti arguu dandeessu. Har'a lubbuudhaan jiru Waaqayyo ammas dhimma isaanii kennu seenaa hojjetanii waldaa maannoo kooperaatiivii baankii Oromiyaa jedha kana kaasan. Seenaa guddaa hojjetan obbo Hayilee Gabree dhugaa dubbachuudha. Amma maqaa isaanii kaasuu barbaade miti koo kaasifamaa miti seenaa hojjeta waan ta'eef. Obbo Sanyiin seenaa akkasii hojjechuudhaaf isaan caala maali yeroo san obbo Hayilee Gabree olaallu qormaanni mootummaa irraa hin ture. Dhugaa dubbachuu qaama hoggas biyya kana bulchaa jirru hin barbaade waan ta'eef wanni adda godhu. Karaa adda addaa qormaata har'a jiran kana caala ture. Obbo Sanyiin immoo baay'ee abshaala ta'anii mootummaa qabatanii jiru hin milkaa'u, dargaggoo qabatanii jiru hin milkaa'u, kana caala deemu waan ta'eef kana sirriitti itti deemanii kaasuun gaariidha. Garuu waan tokko kanan dubbachuu qabu nuti dargaggoon yookaan warri miseensa waldaa caffee kana taane tokko yaa ta'an. Hanqinni jiraatu hanqinni keenya maree daa'imnu bakka rakkoo jirtu rakkoo kana qabnee dubbannu wal qeequu walii maqaa baasuu kan jedhame sun yoo jiraate dhaabbachuu qaba. Yoo jiraate ani hin beeku jedhan kun namni dhaabbachuu qaba. Kan isarraa hafe garuu rakkoon hin dhabamu.
nama hojjetu biratti rakkoon hin dhabamu, hanqinni hin dhabamu. Bishaan qulqulluu jechuu hin dandeenyu. Rakkoo san immoo mariidhaa fi mariidhaan deeggaruudhaan yaadaan humnaan beekumsa qabnu noo deeggarre harka wal qabannee laga ceena. Akkuma mitiin wal qabattee jedhasan dargaggoon keenya ta'uu danda'a. Maqaan keenya dargaggoodha. Abdii guddaa qabna waan ta'eef kana deemuu qabna. Kanaaf dargaggoon keenya sirriitti hanqinnaa jiraatu haa sirreessinu itti adeemnu kana adeemu. Obbo Sanyii Faan immoo hojiin hojjetan hojii isaanii baay'ee seenaadha kanan jedhee kaasa waldaa irratti qofa miti. Barnoota irratti hojjechaa jiru. Misooma irratti hojjechaa jiru. Gabaa irratti hojjechaa jiru. Dippiloomaasii irratti hojjechaa jiru koo jedhana waa baay'ee hubanna olaaltan ta'ii gosa hojjetan. Namni kanaan hojjetu koo hin milkaa'a. Oduu akka carraa waan tokko nu milkaa'uu baate waan baay'eedhaan milkaa'u hundee milkaa'a. Namni barnoota irratti hojjetu, namni dippiloomaasii irratti hojjetu, namni gabaa irratti hojjetu, misooma irratti, deerii faarma irratti argaa ture hojjetu, omayyuu shakkiin hin jiru. Kana jechuudha. Kanaaf kanaa beeknu yaa jennuudha. Obbo Sanyii Faadaa safii koree isaaniitiin waan lamaan tokko dhiiba mallee naa godhaatti na uffishaati. Tokko wanni hojjettan, wanni karoorfattan waa gaariidha. Garuu waa xiqqoon watatti gammaddanii akka nu jalaan dhaabbanne. Chaalenjiin nu quunnamettanii akka nu jalaa duubatti hin deebine. Nusin bukkee jirra hawwii dhincaan qabne malee ganaadha. Reefu tokko jenne lama jechaa jirra. Gana daandii dheeraa fuuldura keenya jira waan ta'eef qormaanni kalee sin quunname fuulduratti sin quunnamuu danda'a. Nu quunnamettanii duubatti nu jiraan jedhana sin bukkee jirra. Waan hojjennu waanuma makaamne kanaan akka gabaabatetti akka salphaatti laallee akka nu jalaa hin duubatti hin deebine. Lama dhugaadha akkuma sinuu jettan mukti tokkoon haara malee hin boba'u jedhame. Miseensa keenya nuti cimuun akkuma jirutti ta'ee dameewwan cimsaa. Dameen yoo cime achi yoo asiin cimtan waldaan keenya bakkee hawwee waan hin geenyeef hin jiru. Garuu dameen cimuu baatee isin qofa achi sochootan nama miila hin qabne mataa malee miila hin qabne ta'ana. Kanaaf jirra miseensi jira damee cimsaa akkuma keessan kana ba'anii kaayyoo keessan kana wal qabattanii akka lageetan gaariidha. Akka ta'u gaarii haa ta'u. Kanaaf hojiin hojjetamaa jiru baay'ee bareeda. Itti fufnaa isin bukkee jirra karaa jiruun ogummaa humna qabnuun kan caala cimnee itti fufuu qabna. Nan dheeressee dhiifama galatooma. Kaasawwan lamaan jedhama. Jalqaba irratti waamichi bareedaa akkasii kun karaa pirezidaantii waldaa keenyaa qophaa'ee bifa bareedaa kanaan miseensaaf dhiyaachuunsaa guyyaa kana guyyaa bareedaa kana guyyaa namni hundi itti boqotu irra ta'eeyyuu akka walagarree waldaan kun maalirra ga'ee jira, maal fakkaata, ciminni waldaa kanaa maalidha, dadhabbinoonni jiran maal fakkaatu, isa kana immoo akkamiin sirreeffachuu dandeenya kan jiru irratti yaada bareedaa akkasii nu hiruudhaaf pirezidaantiin keenya nu gidduutti argamuu isaaniidhaaf baay'ee isaan galateeffadha. Miseensonni asitti argamanis namoonni waamichi taasifamee asitti argamanis galanni isinii qabnu guddaadha. Yeroo darbe yeroo sartifikeetiin nu haaromfamu Finfinnee irratti dhaqee hirmaadheen jira. Otoon sanarratti hirmaatiin dura yoon illee feesbuuk irratti qeequu baadhe keessa kootti waan hin qeeqe jira. Garuu gabaasa guyyaa sana nu godhame irratti yoon hirmaadhee tarkaanfii waldaan kun gochaa jiru ilaalu dhugaa baay'ee natti dhaga'ame. Akkasuma obbo Sanyii fuuldura taa'ee carraa argadhee baay'ee wanti gaariin natti dhaga'ame isaan galateeffadheen deeme. Sanaa booda jijjiirama maaltu jira jedhee har'a guyyaa har'aa immoo yoo ilaalu again there is a change. Wanti hundi keenya irratti amanuu qabnu jijjiiramni jiramoo hin jiruudha. Baay'een keenya kan barree wanti amala nuti ta'e maalidha shoortikatii har'uma jijjiiramni akka dhufu yaadna akkas miti. Dubartiin tokko daa'ima argachuudhaaf ulfooftee maaloo daa'ima arguun hawwa yoo jette jaalattus jibbatus ji'a sagalee eegdi. Hin bahu daa'imni ji'a sagalee duratti bakka. Kuni wanti hundumtuu shoortikatiidhaan karaa
gabaabaa wayitiin argachuudha wanti deemnu nu eessa nu gahu. Kanaafuu pirezidaantiin keenya guyyaa jalqabaa gaafa miseensota magaalaa hoolotaarratti argaman kana bakkuma kanatti nu duukaa ta'anii ibsa bareedaa nu godhan waa'ee mana jireenyaa booldi godhanii waan isaan haasa'aniif nutis booldi goonee qabanne sammuu keessatti. Garuu miishiniin viizhiniin waldaa kanaa mana jireenyaa miseensaa uumuudha miti. Haa barru tura miishiniin isaa ergamni isaa maalidha? Viizhiniin isaa raayiin isaa gara fuulduraa maalidha? Isaan kana keessatti immoo benefiitiin akkasii jiraachuu danda'u sun akka jirutti ta'ee kaayyoo waldaa kanaa tarkaanfachiisuudha inni guddaan hundi keenya goondaa wal qabattee laga ceeti miti wal qabattee laga ceeti akka jedhamu isaan duukaa ta'anii eessa geessan akkamiin sin duukaa haa ta'an maal sinaa qarqaarru yaadaan humnaan ogummaa qabnu maallaqa qabnu otoo jechuu qabnu Facebook irratti warri barreessinu I don't know is great shame maaliif waa barreessuun durayyuu maalan barreessaa eenyuufan barreessaa jira waan inni barreessaa jiru kun waldaa kan hin madaalamoo hin madaalu amma nu hubadhee jira hate speech waanuma nutti dhufeef bacifin yoo ነገር መቃወም መደገፍ ጥሩ አይደለም waa beeku qabna keessa gadi buune waa'ee waldaa kana kaayyoo waldaa kana dhimma abbaa biyyummaati dhimma xiiqiiti dhimma waa'ee magaalaa Finfinneeti inni guddaan malee nuti akka nama dhuunfaatti waggaa 5 jennee malakkoofnu waggaa 5 keessatti jijjiirama ani meeqan ofirratti godhe waggaa 5 keessatti ani akka nama dhuunfaatti ofirratti jijjiirama ammamiin taasise waggaa 5 keessatti 5 darban keessatti otoo jennee tokko keenya gaaffii ta'uu danda'a jechuudha. Waldaan kun garuu gabaasa asirraa arginu qofaan isma amma argine qofaan hojii baay'ee hojii ajaa'ibsiisaa hojii expecting godhamne baay'ee hojjetee jira. Sadarkaa federaalaatti not only that sadarkaa addunyaatti badhaafamuu jechuun recognition guddaadha. Wanni guddaan nu keessatti uumuu qabu. Akka gara fuulduraatti tarkaanfannee waldaa kanaan si duukaan jira jabaadhu yennu nu gochuu qaba malee Facebook irratti waa barreessin nothing. Yoo wal qeegnu garuu wanta bareedaa wanta poozitiivii yoo barreessine illee uumaa miti wanta negatiiviidha wanta nu madaalle we are professional wantoota nu madaalleen amma Facebook irratti barreessinu ormi nu gammada waan ta'eef maaliif ormi nu gammada yoo nuti waan negatiivii irratti barreessinu ormi nu gammada walgaan gufuudhaaf wal arrabsaa jirti wal nyaachaa jirti kaleessa maqaan nutti ba'ee jira Oromoon hangoo argate akkas wal sana deebisaa jira face to face obbo sanyii biratti otoo dubbannee wayya ormi nun argu waan ta'eef isallee wayya gwaadaa keenya keessatti wal qeequu wayya malee international media irratti baafnee maal hojjechaa jirtan akkasii yoo jenne gaarii miti eenyummaa nu gannu buusa kanaaf hojii boonsaawwan akkasii agriikaalchara irratti qaala'insa gabaa irratti barnoota irratti siyaasa biyyattii irratti akkatti keessa galanii hojjechuu jechuun how can I appreciate our president natti ulfaata jechoota natti hanqata dhugaa dubbachuudhaaf benefiitii qofa maa eegna jira benefiitiin ammas pirezidaantiin keenya qalba qal'aa garuunaan xaafii koottaati gabaa gadi bu'aadhaan bitadhaa waldaa kanarraa jedhaniiru kireediitii faasiliitii garagaraa mijatee nu mijeessanii koottaa fudhadhaan barriin banaadhaan nu jedhan meeqan keenya dhaqee fayyadamu kanaaf gabaa nagada wallaaltee gabaa haaloomfattii akka jedhan sana ta'uun qabu duramee hundi keenya ani maalan godhe akka nama dhuunfaatti obbo birraan dhugaa rabbii waan baay'ee kaaseera kuma 10 kennineetu mateenyi waan goone hin qabne guyya tokko finfinnee dhaqe kanaa kontribuushinii nurraa eegamu hojii hojjetanii yoo galan midhaan namatti mi'a maal hojjennee tamma otoo mana kana borogana fuudhunaan jedhanii ittuu kan maal gootee fudhatame mee maal goote maal gooneetu maal dadhabneetu maal kontribuut gooneetu lafa kana mana kana fudhanneetti gammanna waa dadhabuu qabna jalqaba iffarti malee wanti mi'aa waan hin jirreef kanaaf ammas baay'een keenya nu madaallee fi wanta mooraalee waldaa kanaatti barreessinu duubatti haa deebinu nutti haafu eessaan nu ga'u tokko taanee sagalee tokkoon wal cimsinee deemuutu galma keenya nu ga'a waan barbaanne sanaan nu ga'a garuu akka
xiqqoo akka komiitti dhumarratti kan dhiyeessuu barbaadu yoo hundi dogoggoruu baadheedha tarii anaaf haaraa ta'ee dhiyeessuu ta'uu danda'a. Communication protocoliin jiru anamma karaa feesbuukiiti argee kan hin dhufe nama kamirraa hunda geenye hiriyoonni koo baay'een garuu argitaniittu jedhee gaafa har'uma ganama silkiidhaan dabalee gaafa hin beekne baay'een isaanii. Kanaaf isa kanarratti miidiyaa keenya pilaatfoormii addaa tokko goonee akkaataa miseensi hundi isaa hin taphattan infoormeeshinii yeroo hundaatti sheeritti wal goonuuf gaafa walgahii akkasii qabnu akkaataa namni hundi arguu danda'utti miidiyaalee garaagaraa fayyadamnee koominikeeshiniin hundi keenya akka arginee wanta barbaadamu kana irratti hirmaannu otoo gootanii waan gaarii na fakkaata. Maaliin mana kana guutuu ta'uu danda'a otoo hundi dhagee jiraate waldaan miseensi duubatti hafe jedhadhee yaada akkan ofii kee hubadhetti kanan jedha pirezidaantiin keenya wanneen isaanii yeroo hunda ani yeroo sadaffan hirmaadhe kaka'umsi isaanii wanti isaan keessa jiru wanta boombii fakkaatu kana yeroo haasa'an yeroo waa murteessan yeroo wanneen keessa kaa'uudhaaf waan baay'ee godhan kana baay'een isaan galateeffadha. Kanaaf ammayyuu daballee pirezidaantii keenyaaf ammayyuu daballee mooraalii akka kennuu fi isaan xinnaata jechuun barbaada. Naa galatooma. Galatooma jechuun barbaada. Maqaan koo Birhaanuudha. Kanan dhufe Adaa Bargaatirraa. Haa ta'u ergaan waamichaan nuuf taasifame giddu galeessa godhannee kan dhufne irraa wiirtuu damee hoolotaa warra jiraniif yaa'iin caffee akka gaggeeffamutti kana dhageetanii kanan dhufe. Yaa ta'u akkasitti walitti waamamnee waliin mari'achuu keenyaaf guddaa galatooma isiniin jedha. Erga miseensa waldaa kanas ta'e waltajjiiwwanii fi yaa'iiwwan waamame irrattis hirmaadhee yaada koos wanta immoo waldaan hojjechaa jirus wanti nu godhe baay'eetu jira. Tarii yaada kiyyallee miti waan mana keessaa keefanii yaada tokko kaasee gara yaada kiyyaatti dhufa jechaadha. Maayidha innis akkuma isinis waltajjii irraa kaastan miseensa irraa isa akka keetti yeroo baay'ee waa'ee dhimma qeeqa jedhamu kana hin ka'a darbee jechaadha. Kun immoo akka hubannaa kiyya irratti maalirraa madda jedhee yaada hundi keenyaa yaadanna yoo ta'e sababa rakkoo nageenyaa biyya keenya keessa tureef communication gaappiin turee jiran jidduu jechaadha. Waa biraa miti. Namni immoo waldaan maal hojjechaa jira wal argine waliin hin marrenne yoo ta'e qeeqni akkanaa kun kanarraa maddee dhufedhee na yaada keessattuu miseensa irraa jechaadha. Tarii qaamni biraa kan nu qeequu danda'u waldaan kun akka lafa dhaabbatee hin deemne waldaan akka kufa akka diigamu warri barbaadan kun kaayyoo isaanii waan ta'eef kanaaf qeequu danda'u. Miseensi immoo gaafa akkasitti qeeqni gara garaa yeroo ka'u kana isa kanas marii keenya bira hin darbu jechaadha. Yaa qomatu miseensi rakkoo hin qabu. Tarii waan isaan addatti kumatan sana yookiin waan isaan qeeqan sana illee ani hin argine jechaadha barreeffama sanis hin dubbisne. Wanti immoo adda ta'e wanti karaa seerattis nama gaafachiisuu irratti amma kanas deemuu barbaachisaa waan hin taaneef waldaa keenya akkamitti wajjin hojjennee wajjin guddannaan qeeqni poozitiif ta'e yoo ta'e rakkoo hin qabu namni kamiyyuu yaa komatu. Isa poozitiif ta'e akkasitti wajjin hojjennaa wajjin guddannaa bakka kanatti hanqina raawwii qabnaa kana kun iftoomina nu waa godha jedhee namni akka miseensa waldaatitti waa'ee bu'aa waldaa irraa argamu sana waldaan yerootti kan hin beeksisne yoo ta'e hojiidhuma qofa hojjechaa bu'aa argamu immoo waldaan kan beeksisaa hin deemne yoo ta'e miseensi immoo kana beekuun barbaada hubannoon barbaada jedhee kanarraa akkasitti waan konistiraaktiif ta'e yaada poozitiif qeeqa poozitiif ta'e yoo ta'e rakkoo hin qabu kanaan alatti immoo wanta biraa yoo ta'e akkaataa kamiitiin nuti lafa kanarraa barumsa nu ta'uu qabaadha. Kanaaf hin dhabamu jechaadha kana. Kanaaf asirratti maal kaasuun barbaada? Ingidihi obbo Sanyiifaan pirezidaantii waldaa keenyaa bakka taatanitti yoo xiqqaate naannoo miseensa nama 15,000 qabna kan jettanii yaadni nama 15,000 yaada tokko yookaan poozitiif ta'uu hin danda'a jechaadha. Yaadni gara garaa hin jira waan ta'eef inni homaa rakkoo hin qabu garuu obsa guddaa isin barbaachisa jedheeti yaada akkuma kanaan dura waldaa kana zeeroo irraa kaastanii amma bakka kanaan geessanii jirtudha. Kanaaf kana akkaataa karaatti dhiyoo hubanne gaariidha. Gara yaada kiyyaatitti yeroo deebi'u amma mana keessee siyaasni ka'ee jira jechaadha. Mee nuti waldaa kanaaf
maal hojjennee maal deeggarree bu'aa maalii buusnee an jedhu kun hundi keenya odoo of gaafannee deebii maalii kennuu dandeenya dhama miseensi. Kana duras yeroo Finfinneetti sheerii keenya haaromsuudhaaf nu waamtan sana waan baay'ee hubannoo nuuf kennitanii jirtanii. Kanaaf hanqinni yookiin laafinni guddaan nu bira hin jira. Miseensi waan sin deeggarree hin qabnu akkuma duratti mana keessaa ka'e maallaqa keenya achitti kaffallee sheerii bitannee kan jalqaba bitanne sana gaafas immoo bu'aa ishii dabalata argannee sheeriidhaan bitannee galle kan alala ammas yeroo taanutti isuma qofa eegatan bu'aa kiyyan qofa lakkaadha yoo ta'e kanumaayii taree isinis miseensatti maaliif dirqama kennuu diddanii waldaan kun yoo xiqqaate kooree garaagaraa hin qaba jechaadha. Sadarkaa garaagaraatti hoolota irras jiru aadaa bargaarras namoonni kanaan dura filataman jiru. Tariika haalan kanaan dura giddu galeessa godhadhee sababa rakkoo nageenyaa saniitiin waan baay'ee rakkoon akka ture beekna. Kooreen kun hojii baay'ee hojjechuu osoo qabanii hojii baay'een immoo osoo hojjetin hafeera. Tarii amma haalli jiru tasgabbaa deema waan ta'eef tarii odoo sadarkaa garaagaraatti illee kooreen ijaaramee hojii misoomaa kunis odoo bal'inaan babal'achaa deemee waldaan keenya darii kana caala bu'aa guddaa buusuu dandeenya waan jedhu sun ka'uu mala waan ta'eef kan akkaataa kanaatiin hubachuu barbaachisaadha jedhee yaala. Har'a wanta ani eegee hin argine keessaa tokko maali seetan? Waldaan karoora baay'ee hojii akka qabu beeka jechaadha. Hojii ekspoortiitis hin jira, hojiiwwan horii furdisuu, lukkuu horsiisuu kan baay'ee jira. Inni guddaan garuu waa'ee dhimma mana jireenyaa sun wanni miseensi kaasuuf har'a maallaqa fidaan hin jettu jedhetanii isa dhaga'uu dhufe. Isuma dhugaa dubbachuuf jechaadha. Kanaaf inni kunis ani waldaa kanaatiif ajandaa ijoo ta'ee odoo irratti hojjennee maal ta'aadha yeroo darbe samma saakoon qusannaa jalqabee ture akkaawuntiin kobaasaa dhuunfatti kan saaqoo saaqamee jira tarii miseensa meeqatu qusannaa kana eegalee hin beeku waa'ee dhuma immoo stiil amma ammatitti illee waa'ee sochii waldaa keenyaa kana namoonni hin dhageenye yookiin miseensa waldaayyuu ta'anii warri hin dhageenye hin jiru amma ammatitti warra shayirii hin haaromfanne hin jiru kanaaf communication gaappiin hin jira ammas yeroo darbe yeroo odeeffannoo argu fulbaana irra jalqabeet saakoon maallaqa san qusachuu akka eegalamee argeen ture garuu akkaawuntii waldaas waan hin arganneef isinifis bilbilee siif erginannaan jettanii odoon akkaawuntii san ergatiin amma ammatitti odoon qusatin jira namoonni na fakkaatanis baay'een odoo qusannaan eegalin jiraachuu hin malu waan ta'eef kana amma danda'ametti communication gaappiin illee yoo jiraate odoo wal dandeenyee wantoota immoo xiyyeeffannaadhaan irratti hojjechuu qabnu kan odoo waliin qindoominaan hojjenne malee waanuma sanyiin qofa hojjetu eegnee bu'aasaa qofa lakkaawwanne waan ta'e akkaataa kanaatti jijjiirama fiduu waan hin dandeenyeef kuni hojii hunda keenya ta'uu qabaadha. Dhumarratti gaafiin qabeechaadha. Har'a waan haaraa tokko nutti himtanii jibbaa fi miti gaafii kanan kaasu yeroo darbe Finfinneetti yeroo nu mariisitan tokko ani pirezidaantii waldaa cafee qofa osoo hin taane kanan ta'uu barbaadu waldaalee hojii gamtaa jiran kana akka biyyattiitti pirezidaantii isaanii tan ta'uu barbaada jettanii kaastan. Baay'een itti gammade. Har'a immoo isuma sana caalayyuu miseensa cafee paarlaamaan afaan dorgoma yaada jedhu sana kaastanii waa'ee caffee keenya eenyutti kennituudha. Moo lachanuu erga tokko waliin hojjettu immoo nama biraatitu kan bakka keessan kana bu'ee hojii waldaa kana galmaan ga'uudhaaf nama qophaa'etu jira moo akkaataa kana hojiin kun walitti hin bu'u isa sana isin mormuu kee osoo hin taane waa'ee waldichaa abbaan isin waan ta'eef hangafni keenyas bu'uurri waldaa kanaatis kan hundeesse isin waan ta'eef waa'ee dhimma kanaa odoo sirriitti fannoo gootanidha. Kana ol mana keessas namoonni yaada ba'an kaasaniif asumarratti waan xumure nagaa guddaa galatooma horaa bulaa jechuun barbaada. Tole galatooma hin jedha anilleen baga ijaan wal agarre akkuma waliigalaatitti gabaasni dhiyaate anilleen akka gaariitti allaalee wantoonni baay'een onlaayinii irraa ilaalaa turee fi kaa'amma ijaan argaa jiru kun otoo harcaatiin hin uumamin hoggaa muraasa kana keessatti bu'aa hojii keenya yookaan ammoo bu'aa walitti qabamuu keenya arguun baay'ee nama gammachiisa. Kana jechuudhaan asumaananillee pirezidaantii waldaa caffee Bosanyii Dashuu jalqaba yaada kalaqaa yookaan ammoo innovation idea walitti nama qabdanii
uummata kana walitti qabuu keessaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Baay'ee isa kana hoggaan jedhu isin jajuuf miti yookaan ammoo iyyuu sanyii wannaa jechuuf otoo hin taane Oromoo waan qabaachuu qabu otoo qabu waan dhabe waan yaadachaa tureefan. Personally pirezidaantii wajjin ani carraa yeroo tokko wal argadheen ture waan waliin haasofnes jira. Wanti guddaan jiru maali Oromoon ni yaadattu odoo yaada kootitti seenin dura waldaa guddaa tokko ni qaba bara durii keessa. Yaa jennu kan nuti amma generationiin bara kanaa jechuudha. Kaayyoon waldaa sanaa dhimma mana jireenyaa magaalaa Finfinneeti qabaachuu miti Tuulama irratti. Kaayyoon waldaa sanaa Oromoota walitti qabee rakkoo Oromoon adda taa'e yeroo sanatti qabu sana Oromoodhaaf furmaata kennuuf ture. Waldaa san hin beektu warri baay'anii especially barsiisonni Oromoo ni yaadattu ni beektu. Waldaa guddaa Oromoon qabu kan Oromoon otoo galmaan hin gahatin kaayyoo Oromoo sana harcaatullee amma taate ni jirti. Garuu otoo galmaan hin gahatin kan Oromoon dhabee biraa hafe waldaa Maccaaf Tuulamaa kaayyoo isaa wajjiniin warri dubbistan warri beektan ni yaadattu. The same is true with caffee arra gaafa generation amma wajjiniin furannu caffeen amma sadarkaa itti dargaggeessa Oromoo naannoo Oromiyaa keessa jiran kan magaalaa Finfinnee keessa jiran naannolee adda addaa keessa jiran qofaaf miti kaayyoo isaa akkanumatti akka nu badhetti jechuudha. Seenaa waldaalee yookaan ammoo yuuneenii addunyaattis gaafa fudhanne biyya Ingilizii, Faransaay kanneen yoo fudhatan bara 1800moota keessa kan isaan hundaa'anii har'a warri chaalenjerii ta'aniitu wanni jedhan waldaalee akka kanaa nama jabaa qabanii fi jabaatanii hojjetanidha jechuudha. Amma umurii amma qabnu kana keessatti mee fakkeenyaaf inni yaadadha anis hojjetaa mootummaati. Lafa gurmaa jedhamee lafti walitti gurmaahanii fudhatamu umurii waggaa 5tti hin argamu. Gurmaa'ufne jechuudha. Xiqqeessini yaadnu baay'ee amma amusii 40moota tokko jiraadha nama waggaa 40 amusii 40 caalan jiraadhu at least yoo ishii kana intini jettani amusii 40 kana booda yoo hoonee nagar hoonoo generation an jedhu sanatti dhufuu qabna jechuudha. Kan hundee irraa insanii hima dhiiroo maaf qeeqamaa miti kaayyoo waldaa keenyaa akka caffee ani amma akka nama waa dubbiseetittis kanan arge economic revolution warraaqsa diinagdeeti. Warraaqsa diinagdeeti irratti hojjechuun hafu warraaqsa diinagdee odoo dubbisneewu dhugaa dubbachuuf. Dubbisa kitaabuma isaa dubbistee odoo intini jette at least nagaan argattee nagaan bulta odoo dhabdee jechuudha. Laayika akka nama kitaaba qulqulluu dubbisu. Ija sanaan ilaallee tasgabboofnee economic revolution umbrella waldaa caffee jalatti isa irratti yoo hojjenne nu gahaa. Kan ammoo maaliidhaaf finna walitti dhufuudhaan finna mari'achuudhaan finna wal gorsinee kominaa jiraatu no matter gaafa economically capable dorgomaa yoo taate magaalaa Finfinnee irra pirezidaantii sanyiin achitti galuu qabna jedhu kana miti diisinis kan keetta Dubaayis kan makeetti everywhere in the world economically capable taanan anuma keeti. Kana nu caala warri Oromoonni biyyoota alaa jiran ni beeku. Sanyiin amma kaasanii turani tarii amma nuti mufannee yookaan wal qeeqnee yookaan walifannee maal jennee otoo carraa waldaa kana keessa exit ta'uu yookaan keessaa bahuutu kan dhufu taate silaa exishiniidhaan otoo ka hojjetu warra biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa jiru san tuntinii ta'a jechuudha. Amma sadarkaa irra jiru kanatti the teenagers hojii waliigallee wal gorsinee hojjechuun duraa eegama. Wal dhaggeeffachuu. Yoo akkas hin taane nuti wal diiguu irratti hojjeta taanaan dhiiroo
balaa ishiin qabdu duubatti ilaala. Ani haa miidhamu maallaqni maallaqa amma kanaa baay'ee suwannaa miti otuma guddate yoo daasn maatar har'a teenyee gaafa laallu jechuudha. Namoonni waldaa tokko beektan yoo jiraattan bireek siruu ka jedhu tarii namni keessa jirtanoo intini jettanii fakkeenyaaf amma innoveeshin teknooloojii yookaan immoo yaada kalaqaa fide sanyiin gaafa jennu salphaaf miti. Namoonni amma gorsa sii kennaniitu knowledge marketing kan jedhuun hojii hojjechaa jiran jiru. Knowledge beekumsa gurgurtee waldaa uumuu jechuudha. Nuti garuu beekumsa qabnu irra dhaabanneetu maal hojjechaa jirra? Hojii hojjechuudhaaf kaayyeeffachaa. At least jechuudha. At least marsaa tokkicha kana hojii hojjechuudhaaf kaayyeessaa jirra malee ammayyuu hojiitti hin seenne. Fuuldurri keenya ganaa karaa dheeraatu nu eeggata. Waan amma hojjenne immoo xiqqeessuun nurraa hin barbaachisu. Just let us help. Emotionality keessaa baanee professionality itti haaseennu amma. Isatu nu fayyada waan ta'eef jechuudha. Akkuma dura isinii kaase sana hamusii 2-3 caala namni jiraatu hin jiru bara kana keessa. Waan amma nuyi qabdu sanatti garuu waanta ideas haa ta'u waan qabdu walitti fiddee yoo dabarte the next generation asirraa ka'ee bakka nani aarsaatti kaffale kanarraa ka'ee gara fuulduraatitti haa deemu ilaalcha jedhu yookaan yaadama jedhu sana qabannee haa sochoonu. Kanaaf economic revolution kaayyoo keenya isa ganamaa ka mana jireenyaa waliin jiru ta'ee isa sanarratti hojjechuun dirqama keenya. Kun odoo hin jaalanne odoo hin taane dirqamne. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko chaalenjiin adda addaa dhufuu dhumtuu namoonni amma sadarkaa naannoo keenyatti akka biizinasatti galanii ta'aa jiran natti fakkaata. Ammoo arginu irraa jechuudha. Rakkinni waa baay'ee si barsiisa. Magaalaa Finfinnee yoo dhaqxan amma keessa buluu yoo dadhabdan malee wantoonni nyaatamu kan VIP nyaatu jira kan namoonni gara gadii nyaatanis ni jiraata. Kana jechuun maal jechuudha? Wanti jiru hundi isaatu jira jechuudha. Kana isinitti himuudhaaf otoo hin taane at least yoo sochoone tarii kitaaba Profeesar Fiqiree Tolosaa barreesse tokko irraa waan argirraa isin kaasuu fi shiroo mana birqee ka jedhu kitaaba san namoonni carraa argattanii dubbistanii warra shiroo mana birqee nyaate tuutee booleedhaa mana qabu. Dubaayis mana qabu akka isiniin jedhe sana jechuudha. Oromoon teenya maali shaanyaa kana reedigaa warri tuulamaa especially warri tuulamaa kun warra waan kana mummuree nyaachuu baree gaafa jireenyi itti dhiphachaa deemtu Finfinnee kana jaluma ofoo isaaniitiifis kan gallakkisan baay'ee jira dhiibbaadhaan alayyuu baay'ee. Ishii san sana deebinee akka hin shawwadamne waan jedhu kana kaasuudhumaafanii mata dureen keenya lammataa dhimma mana jireenyaatiin kan wal qabatudha. Dhimma mana jireenyaatuun baay'ee akka gadheetti kaasuu baadhulleen jechuudha. Namni baay'een magaalaa Finfinnee tana achi keessaa mana qabaachuu kan fedhu maaliif amma qaroominni addunyaatti illee yeroo baay'ee naannuma magaalaa kanatti baay'ata. Oromoon dura akkaataa ta'eenis haa ta'u akkaataa hin taane mana san dhabee har'a garuu kunoomee daa'imman xixiqqoo fudhadhaa caamman sii bitee dhufaa mana taa'ii ganda naqina yeroo jetteen haati kiyya yookaan abbaan kiyya caamman sii bita jedhe ani manaan ba'u siin jetti. Caamichi baay'ee har'a bitamuu dhiisuu danda'a yoo maallaqni argamte bitamti yookaan immoo hafuujuu danda'a. Dubbiin suni ishii sana ishiitti taatee Oromoo teenya tana xiqqoo wanni goote ishii irratti manuwaa fanniisa pirezidaantiinis waan jiraniif garuu deemsi amma deemames immoo salphaa miti jechuu barbaadanii inni dhuma diistiriiktii amma pirezidaantiin kaasassan irratti baay'een isaanii waan naasa aamus inni jiraata. Diistiriiktii sana irratti baay'ee ammas namoota humna qaban jechuun namoota baay'ee ciccimoo ta'an. At least biiroo qabaannee namoota sochii waan kana fuulduratti ceesisuu danda'an warruma soorama ba'an keessa illee noo ta'e namoonni barbaadamanii hojii kana akka salphaatti odoo hin taane amma wanti karoorri amma kaa'ame kun karoora isa guddaadha. Namoota soorama ba'an namoota dandeettii qaban especially namoonni ogummaa barsiisummaa irra turanii amma soorama ba'anii tatta'an jiraachuu malu.
atleast magaalaa kana keessa jechuudha. Adaa bargaa bakkuma feene yoo deemne Naqamtees Dambidoolloos Hararis Kamisees namoota akkasii sana affeeranii atleast distriiktii irratti caasaa miidhagaa tokko oomishanii isaan jalatti namoota hojii kana impoorti godhanii gara fuulduraatti ceesisuu danda'an otoo garana fidanii jechuun barbaada. Waliigalatti yaadama akka kanaa fidanii baga walitti nu qabdanii galata guddaa qabdu. Thank you very much. Wandeen jedhama. Hojiilee hojjetaman adda addaa sila kaanillee yeroo haasaan salphaadha. Yeroo gabaasa guutuus salphaadha. Haalli salphaadha. Haalli keessa dabarre garuu baay'ee cimaadha. Akkuma hundi keessan beektanitti hojii tokko yeroo hojjetamu deeggaraanis jira. Hojiin sun akka hojjetame kan barbaadus jira. Qaamolee adda addaa addunyaa kanarra gareen lamman yoomuu hin jiraatu. Kanaafuu haala sana keessa darbinee waldaan kun as gahee jira. Akka jedhamatti immoo waggaan 5 seenaa waldaa keessatti baay'ee gabaabaadha. Maaliif yeroo baay'ee haala walga'iitiinis haala mariitiinis waldaalee adda addaatii wajjin wal argina. Hin mari'annaa irra caalaan jira waggaa 15, 10, 14 kan ta'an wajjin wal arginee waliin mari'annee beekna. Gabaasuma kan wajjin jedhanillee dhiyeessuudhaaf formaalii haala kanaan dhiyaatees argees hin beeku ani. Plus akkuma silee jedhame egaa har'a hojii jalqabnee har'a bu'aa arguu hin dandeenyu. Miti namni har'a hojjetee bu'aa isaa boriiftaan sassaabbata malee har'uma ka'ee har'a arguu hin danda'u. Nuti garuu argaa jirra. Haalli nuti argaa jirru maallaa hojiin hojjetamuudhaaf karoorfaman kun hundumtuu waggaa 5 kana keessatti baay'ee cimaadha. Baay'eedha. Isin cimaadha. Isin deeggaruu qabnaa jedhanii miseensa irraa kaasee hamma IMF dhagahamuun kan jille cimaadha. Namoota kana wajjin barachuun keenya cimaadha. Waan borii hojjechuudhaaf yaadne kan namoota nu deeggaran, qaamolee nu deeggaran, dhaabbilee nu deeggaran kan argachuun keenya illee cimaadha. Beekamtii argannu illee cimaadha. Maaliif hooggansi waldaa kan hoogganaa jiru dippiloomaasii adda addaa hojjechuudhaan namoota adda addaatiin wal quunnamtii gochuudhaan wal quunnamuudhaan waan hojjechuu yaadu waan hojjechuu barbaadu miseensonni isaa waan jarri barbaadan qaamolee adda addaa deeggarsa kana kennuu kan danda'an maallaqa duwwaa miti ogummaadhaanis ta'uu danda'a haala adda addaatiin kan nu gumaachuu danda'an kana wajjiniin haala gaariitiin walii wajjiniin deemaa jirra. Haala gaarii jara wajjin wal argaa jirra. Akkuma silaa siikee namni tokko waggaa 5 kana keessatti miseensa 15,000 olii fi miti namni nuti dhuunfaa tokko illee lafa argatee mana ijaarrachuudhaaf haalli jiru ifaadha beekamaadha. Asumattuu Finfinneetti miti asumattuu jechuudha. Kabiraallee hundumti keessan akka isin hubattan kan nuti barbaannu beezikaalii hundi keenyaayyuu gaaffii mana jireenyaa qabnaa dhugaadha. Finfinnee irraa nu dursanii namoonni baay'ee lafa argatanii turani. Hin beekne miti. Lafa gurgurree maqaa of balleessinee lafa abbaa isaa gurguree lafa haadha gurguree akkas godhee akkas ta'eedha kan jedhamaa jiru. Kanas hin jaalattu miti. Beekamaadha. Nutis immoo miseensonni waldaa keenya Finfinnee irraa lafa kaaree meetira 100 yookaan 70 fudhatanii isa gurguranii akka jara kaanii Hami keessa akka seenan barbaannu. Akka waldaatti kan nuti yaadnu yaadni keenya yookaan mul'anni keenya nuti koop soosaayitii hundeessinee namoota walii wajjin hin jiran namoota iddoo argan isaa irratti ijaarree walii wajjin hin jiran waliin jiran ta'uu barbaanna malee namoota lafa amma ta'e fudhannee sana gurgurree qarshii balleessinee akka jara ta'anii akkas argatanii turanii akkas godhanii jarri silmas kan hin darbanu kan hin caalanu jedhamuun barbaannu. Kanaaf karaa adda addaatiin yoo lafa argan miseensonni keenya immoo hammam nama meeqatu mana ijaarrachuu danda'a.
haalatti jiraatu hin beekna hundi keenya kaan mindaadhaan jiraannaa kaan hojii adda addaa hojjennee jiraannaa utuma lafa arganne har'a waan kana galma ga'uu hin dandeenyu. Kanaafuu karaa adda addaatiin deeggarsa adda addaa barbaachaa hojii adda addaa hojjechaa kaayyoo keenya isa kana immoo galmaan ga'uudhaaf wanta nu deeggaru wanta haalota adda addaa keessa darbaa jirra. Kabiraa isin miseensa ta'uu keessan qoftillee nuuf humnadha. Waa'ee qarshiitiin waatis miti. Namoota hagas dubbee keenya qabna jechuun waan nuti magaalaa Finfinnee sana keessatti hojjechaa jiruudhaaf isin humna nu taatu. If it is positive jechuudha. Kan biraa nuti nama qeeqamuu dandeenya rakkoo hin qabu. Qeeqni sun waldaa kana guddisuudhaaf, sirreessuudhaaf, walii wajjin jiraachuudhaaf, koop sosaayitii yaadnu sana hundeessuudhaaf nu fayyada sanaan rakkoo hin qabu. Garuu ormattuuf wal baasuudhaaf, maqaa wal xureessuudhaaf taanaan sun bu'aa hin qabu. Kanaafuu haala sanaan rakkoo cimaa adda addaa keessa baanee as gaameera. Karoorri kunuunfamni kun miseensota waldaa kanaatiin kan galma ga'u miti. Jaallannee jibbinee fakkeenyaaf obbo Sanyiin biiroo keessa oolu amma bira jiru biiroo keessa ta'uu hin qabdanuu kan jedhu tokko anadha. Kan mormu biiroo keessaa baatanii namoota adda addaatiin wal qunnamuu qabdu. Namoonni 15,000 dubbee keenya sanarra jiran kun fedhiin jaraa baay'eedha. Fedhii sana guutuudhaaf immoo wanti jara kontirbiitii godhan akka miseensaatti sana galma ga'uu waan dandeenyeef qaamolee adda addaa instituushinii adda addaatii wajjin wal arginee haala mijeessuu qabna jechuudhaan kan yeroo baay'ee yaada kanatti kaasu sanadha as jiru saamma waan ta'eedhaaf jecha. Kanaafuu qaamolee adda addaa barbaannee namoota deeggaroo adda addaa barbaannee international organization adda addaa barbaannee NGO adda addaa barbaannee hin mari'anna walii gadi deemnee maaliif karoorri keenya bal'aadha yaadni keenya bal'aadha fedhiin keenyas bal'aadha kan immoo galmaan ga'uudhaaf baanee hojjechuun irra jira waan ta'eedhaaf walgaa adda addaa irratti maqaan keenya amma utuu numti nu jubbullee dhugaa keenya numti dhugaa keenya kan dhagahuun barbaanne illee iddoo adda addaatti yeroo dhagaan baay'ee እንደ ጨፌ አይነት ጥሩ ኢንስቲትዩሽን ጀረኒ አቦቲን ታይታ ረጅረን ነው እና አዳዳሩ ያድከነ ጀርካኒና ማሊፊ አመድ እንደ አመት ፎርማል ዋንተ ወጅማኒ ከኝ ፎርማል አክተ ፎርማል ዋንጀን ሁንዳ ሐላ ገባታትን ቀበኔ ሐሊፍ ተመነቀሙን ቀበኔ ያን ነው አንተ ራፍ ለሞተ ካሊፉ ላይ መጋል ፍልፍኔ ረት ፈከኛ ወልዳሌን ከን መጋል ፍልፍኔ hundaan baay'eetu jiru. Haga keenya illee weel organized kan ta'e hin jiru. Garuu immoo hojii adda hojjetamaa jiru kan firii isaa ilaaluudhaaf hamma ta'e obsuun keenya dirqama ta'a. Hin obsitanis jedhee yaada obsaas jirtu nu deeggaraas jirtu kanaaf immoo nutis galata qabna. Hojii hojjetamaa jiru kanaaf illee kan humna nu taasisan waan ta'eedhaaf jecha. Waan waldaa kun jiruudhaaf kan hundi keenya socho'aa jiru waan ta'eedhaaf jechuudha. Kabiraa akkam miseensa amma kan nurraa eegamu gaa nuti seera kabajne miseensis hooggantoonnis seera kabajnuu keenya dirqamadha. Maaliif bakka seerri hin jirretti bakka hojjetamaa sirrii ta'e hin jirretti guddinnis hin jiraatu yaada barbaachisu galmaan ga'uun rakkisaa waan ta'uudhaaf sana hundi keenya iyyuu waan nurraa eegamu seera kabajuu qabna. Seera kam kan waldaas kan biyyaas dirqama waan ta'eef haala sanaan jiraachuu qabna jechuudha. Yeroo kana dirqama adda addaatu jira miseensummaa irraa kaasee dirqama nurraa eegamu akkuma sillaasii kaa'aa jirutti amma langumaachee waan langumaachee yoo eegam bareen boodadha maal argachuu qaban san jedhu kan yaaduu qabu miti dirqamni jira haaluma sanaan immoo namni dirqama isaa baate immoo mirgas qaba. Kanaafuu dirqama keenya hamma dandeenyetti bahannee mirga keenyas immoo gaafachuun kan nurraa eegamudha. Kabiraa gaa akka miseensa waldaa caffeetti hundi keenyaayyuu fakkeenya namoota biraatiif ta'uu qaban. Waa'ee waldaa keenyaa jechuudha. Waa'ee waldaa keenya kan har'a waan argine kan akka inni lafarra gahee raawwii argatutti namoota adda addaa gara waldaa kanaatti fiduudhaan waa'ee waldaa keenyaa waan gaarii dubbachuudhaan sobdaniitii miti waan argitan kana waan dhugaa ta'e kan namoota immoo gaa biyya kana keessatti waldaan baay'eetu hundaa'ee jira kanaan dura inni kaan saamee badee jira. Keessanis Sudaan tarii kanarra kan badde ta'uu danda'a.
maaf sodattanis hin jennu waan beekuu qabdanis beekuu qabdu waan gaafachuu qabdanis gaafachuu qabdu waan hojjetamaa jirus immoo arguu qabdu haga ta'e amma argitanii jirtu kanarra jirra tarii kun waan nuti kontirbiitii goone kana duwwaadhaan hojjetame moo namoonni baay'ee jiru amma nama barate kaasee hamma hin barannetti qaamolee adda addaa jiru akka waldaa miseensa ta'anii jechuudha kan beekumsa yeraatiin kan nu deeggaraa jiran jiru baay'inaan hojiin baay'inaan diizaayiniin adda addaa kun hojjetamaa jiru kaffaltiin raawwatamaa jiru hamma akka waltummaatiin hojjetamaa jirudha maaliif miseensa waldaa waan ta'aniif amma ta'e kaffalamee fi amma ta'e immoo kooti jedhanii haala hojjechaa jiru waan ta'eedhaaf kanaafuu isin hundi keessanuu fakkeenya gaarii namoota tasgabbii qaban namoota maqaa gaarii qaban namoota waldaa jaraa jallatan namoota jarri kaanis kanatti makamanii waliin koopsaayitii kana ijaaru ta'uu qabna jedhee yaada irra caalattuu yaadni kee baay'ee gaariidha hanqinni jiru irratti immoo kominikeeshinii irratti gaa hanqinni jira jettaniittu dhugaadha jiraachuu ni danda'a inni qofti isin barbaaduu hin qabu isinis immoo nutti dhiyaachuudhaaf karaa adda addaatiin nuti waan hojjetamaa jirus waan kororfamee jirus haalarra jirus miidiyaa adda addaatiin gadhiisaa jira isinis immoo miidiyaa sana ilaaluu qabdu akkuma balisi kwasirraa jedhan immoo wanta waldaa kana cimsu yaada waldaa kana deeggaru sanarratti respondii gochuu dandeessu yaada immoo tarii isinitti wanti rakkisii immoo jiraannaan haga pirezidaantiitti dhiyaatanii iftoominaan kana beekuun barbaada waa'ee kanaa ibsuu qabdu jettanii gaafachuu dandeessu ammatti immoo kunis irratti taa'ee yaada jirra waan ta'eedhaaf biiroos akka kireeffatan asumattuu biiroon akka hundaa'u yaada akkasii qabna waan ta'eedhaaf asumarraa kaa'amee sadarkaadhaan gaaffiin adda addaa sadarkaadhaan deebii akka argatan akkasii adeemaa jira waan ta'eef sanas galmaan gaara hundi keenya iyyuu gaa harka wal qabannee wal wajjiniin kooppi sosaayitii hanga ta'etti wal deeggarree wal wajjin deemuu qabdan jedha baay'ee galatoomaa. Karaa warreen faallaa waldaa irratti dhugaa ka'an jechoonni warri dorgomuu faana qixa dorgomanii darbuu dadhaban karaa waldaatti dhugaa miidhaadhaan irra dhufan akka awwaaratitti ilaalla baay'ee akka awwaaratitti ilaalla malee akka dhibeetitti akka rakkootti ilaalla. Kanaaf nu maal jenna ho'itaan waan fedhan nu godhan jennee ofirraa afuufna akka daaraa sanitti jechaan akka daaraatitti ofirraa afuufna malee yeroo laannee fi teenyee qozzomnee bakka anuudhumatti jennee maalan ta'a jedhee gaaf tokko kan illichaa koo qabadheen beekan achaali cufaa hoo chaalenjiin dhufe na furdadha ijoollee chaalenjii maxaa wufranno ismaa'u ani garuu hojiin hojjedha warri taa'u waan baay'ee haasa hojiin ammoo anni caffeen hundi keenya sammuu hojii qabu of keessaa ayyuudhaan of jala gugguunnee jira aga profeesaratatti jira baay'ee gaggeessitoota waldaa dargoota caffee keessa profeesar ulaalle bilchinni keenya dabalaa deema malee gonkumaa gadi bu'aan deemu strong ta'aa deemu tokko lammaffaa wanni asumaasii itti yaaddan labsuun keenya dhooruu waan ta'eef fuulduratti akkanaaf qabattan hundi keessanuu yaadannoo irratti yookaan sammuu keessan keessatti akka qabattanii barbaadaa jechaadha. Kanaan dura loogoo waldaa hoo jijjiirru loogoon keenya sun diimaa fi maal ture? Magariisa keessumoo maaliif? Odaa fi maaliif? Maaliif mana kan jette kana urjiitti jijjiirtee takkittumaan jiran taanee naan jedhaniit kan qeeqamaa turre. Saniif loogoo san jijjiirre. Xalaan nuyi barreessinu hunduu dhiiga durgaa jiratti. Xalaan nuyi barreessinu hunduu Finfinnee keessatti fudhatama dhabe. Bakka hundattuu shakkamu malee kanatti loogoo san jijjiirre tokko jedhaan. Lammaffaa waldaa dargaggootaa hoo jedhamu dargaggoota hoo jedhamu dargaggeessa humaa hin beekne hoo nyaatee quufee kan hin beekne garaan na dhukkubee malee akka daa'imaa itti fakkaata ifa isinii ta'e jira dargaggoota jennee kaanii yerootti smart nuuf ta'ee jira
Amma garuu waldaa kana keessa suuphoon jiramoo jiru? Jiramoo jiru? Jaarsoleen jiru moo jiran? Dargaggeessi jiramoo jiru? Hundaa qabna miseensa waldaa kana keessa. Samoona supervaayizarii, inspeekshinii, deeggartoonni fi cimsitoonni damee ijaarsa gurmaa'ina babal'ina hunduu nu biratti babbiiroo feesbuuk irratti argaa jirtu ta'e jechaadha. Koomenti wanni isaan nu godhan maalidha? Maaliif gabaa keessaa dhiibamtanii gabaa daarii akka deemtan maaliif taasisamtu? Maaf gabaa keessa seenuu dadhabdan jettanii ilaaltanii jirtu jedhan. Nu hin beeknu. Anu qeequu qofaan beekna. Qeeqa immoo qeeqaan deebisna. Kaan immoo gorsaan deebisna. Kaan hubachiisuun deebisna. Mee nutti maadhaaf gaa jennuun maal jedhanii deebiin laachuu danda'an? Gorsa kan nuuf laatan isaan tokkoffaa itti waamama akkaataa itti waamantan maqaa waldaa kanaa oduu sirreeffattanii. Maqaa caffeeti miti. Caffeen eessatti iyyuu hin jijjiiramu. Uduuduutti galte. Caffee isaa kuusanii parsantii 30 qusattanii 70 olii qeeffattan waabii kan isinii ta'u waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kanaadha. Kolaatiraalii dirqama hin barbaachisu jechaadha miseensa waldaa kanaa hanga taatanitti. Warra miseensa hin taanetu maal fiduun irraa eegama? Kolaatiraalii ulaagaa guuttachuun irraa eegama. Miseensi garuu tokko sartifikeettii sheerii keessanitti kolaatiraalii keessan ta'a. Saniin alatti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala kara waldaa caffee saakotitti xalaa isinii barreessa. Caffee saakoo bulchiisa of danda'e godhata. Garuu itti waamamni isaa waldaa hojii gamtaa waliigalaa kanaaf ta'a. Kooree waloo qabu. Wal dubbisaa deemuu waan dirqama ta'u. Bulchiisa waloo qabu. Mana marii waloo qabu. Tokkoffaa biirokiraasii shoorti kat ta'ee tajaajila saffisat qabu. Sii kenname liqiidhaan hojiitti akka galtuuf. Kan kuni uumamuu qabu jechaadha. Rakkoo maallaqaa furuudhaaf saakoo kan hundeessineef. Tokko lammaffaa qusattu malee waa hojjechuu hin dandeessu. Qusattu malee mana ijaarrachuu hin dandeessu. Manni nama tokko miliyoona 2,800 1,760 manni nama tokko akka tilmaamu konistiraakshiniin manneen federaalattis akka biyyaattis kan ba'e jechuudha. An tilmaamsisneeti. Waggaa 8 kan agaarraatti sanii ol hin dabarre eelisheppiin sanumarra jira jechaadha. Achirra kan jiru baasii sanumarra jira. Aga finishiinitti. Kanaaf kana miliyoona 2,876 kana parsantii 30 isaa baastu 862,062 qarshii 600 dhufa. Parsantii 30 isaa keessaa baastu. Qarshii kana har'uma kana fidaa jedhamanii eenyutu fida parsantii 30 saniyyuu? Hin dandeechuu? Hin dandeessuu dhiiroo? Hin dandeessan. Soo parsantii 30 isa fidaatii lafatti gadi buunaa san akka hin gaafatamneef maal gochuun dirqama ta'e? Sappilaayii barbaadachuun dirqama moo dirqama miti? Sappilaayii alaa barbaadachuun dirqama ta'e jechaadha. Kun jechaan World Baankii yookaan IMF irraa Dr. Eric fiduun dirqama ta'e. Isa malee American General Supply Chain an jedhu inni ijoo tokko finnee jirra. Inni ijoon sun lamaanuu sappilaayota keenya walii galtee qabna. Walii galtee san akka maalitti nuuf dhiyeeffanna? Akka parsantii 30 san miseensa hundaafuu kennuuti. Haa ta'u malee IMFs ta'ee American General Supply Chain inni ijoonis taa'itu mana eegii kan jedhuutiin maallaqa noormaalii saniitiin sin eeggatu. Maal gochuu qabdu? Sosocho'uu qabda moo qabdu? Qusannoo jalqabuu qabna moo qabdu? Qusannoo godhachuu qabna. Kumni tokko kan qusachiisuu jalqabne kanaafi jechaadha. Kumni tokko kan qusatamaa jiru sanii. Kuma tokko sanii oloo fedhiidhaan amma feetan qusattaniitti maal gochuu dandeessu? Ji'a 4 qusatte, ji'a 3 qusatte, 300 qusatte, 700 irratti liqeeffattee miliyoona 1 fudhattee hojiitti galtaa jechaadha.
hojiirratti kan galu. Ilma mana jireenyaatiin wal qabate garuu qusannoon 1,000 sun maaliif ta'u addaan hin citu ishiin itti fufti. 300,000 warri qusatan har'a kana 300,000 qaba jettee fiddee ta'u 300,000 kan har'a galchite boru liqii gaafachuu hin dandeessu. Har'a kana 300,000 qaba jettee fiddee akkaawuntii keenya irratti galchuus hin dandeechu. Seerri hin dhorka. Diimoo gochuu kan barbaannu hiyyummaadha. Diinni waliin qabnu maalidha? Hiyyummaadha. Sirni waliin qabnu maalidha? Sirna gadaa waliin qabna moo qabna? Sirna gadaa waliin qabna. Qabeenyi waliin qabnu maalidha? Oromummaa waliin qabna moo qabna? Oromummaan walitti ijaaramne maatummaa ni miti. Kanatti sirriitti fudhachuu qabdu. Ijaarsatti kanan itti jiran initiatiifiidha. Oromummaadha kan ijaaruu qabnu. Lafa gadi garuu gadi bu'uu qaba. Strong ta'uu qabna. Ijaarama harca'aa ta'e ni miti. Community goggogaa waa ijaarte daraq allaamaa itti arraqan. Daraq allaamaa itti arraqan jedhee ijaarte. Goggogaan ijaara. Kanaaf baalaan walii deemuu qabna. Haala saniin kan deemnu. Rakkoon rakkoo nageenyaan turreedhaaf waan ta'eef kominikeetii keenya addaan kunnee jirra. Exactly sirrii keeti hubannoo akkasii rabbi isiniif haa bal'isu. Gadi ba'ee eessatti walgahii gaggeessuu dandeenya jira qabu. Rakkisaadha. Akkasitti hin dandeenye. Nu mootummaa miti. Nuti civic society. Kanaaf walitti yoo qabnu rakkisaa ta'a. Saniif kan walitti qabamu. Ada barga harka sadii afur karoorfannee ture. Aduun torbanii goona jenne rakkoon barbaadu eebbulu. Akkasitti tolu ta'uu addaan kutuu dandeenya. Kanaaf har'aatti immoo ammas haalli mijatee atatama waan barbaachiseef inistiraktara kana sirreessuun sirreeffama godhachuun caasaa jabeeffachuun kana sirreeffachuun atatama waan ta'eef atatama. Tokkoffaa manni marii keenya kan olaanoodhaan jalqabee jira. Asii kunoo galataa duraan reformiidhaan bu'ee ture. Amma reformiidhaan deebi'uu waan qabaniif marsaa lammaffaa deebi'uu mirgaa waan qabaniif deebi'ee jira. Karaa jimmaatiin kootaan barbaachisaa moo barbaachisaa miti? Aggaaroo irratti kunaaf dhaqne moo hin dhaqne? Kootaan barbaachisaa moo barbaachisaa miti? Kinooti wandeen jimmarraa dhufee jira. Hundarraa akkasumatti qabannaa jechuudha. Ifa sinitee jira. Har'aan hundeessinu maalidha? Anfilachis diistiriitii hundeessina. Diistiriitii irratti aaneen diistiriitiin mataa isaatiin maal gochuu qabu? Miseensota isaa aanolee jiran san zirziriin kenninaaf nurraa fudhatu isaan san yaamee mariisisee koolee filatee ol nu beeksisu. Koolee filatee ol nu beeksisu. Odeeffannoo kamiyyuu liinkiin ta'u. Maal gochaa jirra sinitti fakkaata? Caffee koop appilikeeshinii miila darbee siniin jenne san caffee koop dhumaa jira. Isa ni eebbisiisa. Laawunchii isaa caffee saakoo wajjin goona jenneetti. Caffee saakoo fi laawunchii caffee koop appilikeeshinii bakka tokkotti laawunchii goona jenneetti. Ifa sinii ta'ee jira. Nu argaan maal fiddi waan ta'eef na dhoksaa fiddi waan ta'eef nu argaa jechuu qabnu. Hundaa fixannee laawunchii goone achumaan hojiitti fiiguu qabnaan. Caasaa keenya sirreeffannee rifoormii keenya bifa kanaan sirreeffanneetti maal gochuu qabna? Booldi goonee bahuu qabna. Jirra jechuu qabna. Jiraachuu keenya akka nu dhagaan hin barbaannu amma akka dhufanii nu laalan barbaannu. Mootii sadarkaa ministeeraatti warra ministeeraatti muummichi ministeeraa akka dhufeetu ajaa'ibsiisatee nu laaluu barbaanna dhiiroo. Eenyu jittaa qofan warri biiroo keenya dhuftan biiroo amma dhuftanii beektanii jiraatan sadarkaa dhuma akkaataa akkuma maqaa keenya pirezidaant oofis jedhameeti kan jiru. Sadarkaa isaa kan dhingate akkuma pirezidaant bakka akkuma maqaa keenya ta'uu qabnaan. Akkuma caffee ta'uu qabnaan kan akka beektan abdii guddaan isin qabachuu qabdan maaliif? Full confidence kan deemu qabdan diinagdeedhaan ka'uu qabdu. Amma wanti xiyyeeffachuu qabdan caffeerraa ana qofarraa eeggachuu miti kan qabdan. Sosochiin dhuunfaa keessaniitis gatii guddaa qabu. Gatii guddaa qabu. Maaf jennaan nuti ganaa waldaa daa'imman nuti dhaabbilee gurguddaa
akka addunyaatti hojjetan wajjin liinkeejii uumuudha. Kooppii keessatti Afrikaa kooppi intarnaashinaal kooppi keessatti hammatamuu qabna. Nuti maalinni kan gochuu qabna jedhee aman tokkoffaa liigii Itoophiyaa Naashinaal Kooperaatiif Soosaayitii liigiin aga hundaa'utti caffeen liigii akka biyyaatti bakka bu'ee deemu fakkaateet itti fufuu qaba malee maal ta'uu qabu. Waldaa koosmarii tokko yookaan taraa maabar ma'oonen masleen mayeed heellabbinim. Waldaa taraa fakkaannee deemuu hin qabnu. Kanaafuu maal ta'uu qabna? Walqabannee deemuu qabna. Yoo jennu akkamitti walqabannee deemuu qabna? Iftoominni murteessaadha moo murteessaa miti? Iftoominni murteessaadha waan hundaafuu. Tokko lammaffaa amanamtummaan murteessaadha moo murteessaa miti? Amanamtummaa. Sadaffaan itti gaafatamummaan waa hundaa ol nurraa eegama moo hin eegamu? Hin eegamu. Afraffaan fayyadamummaa walqixxummaa eeguun dirqama. Hooggantoota fayyadamummaa walqixxummaa. Shanaffaan pirinsipilii kooperaatiivii ta'uu isinitti hima. Kun jechaan ana isin taasaa jiru kooperaatiiviin tokko kan hordofuu qabu kanaadha. Shanaffaan maalidha? Ilaalcha bakka buutummaa karaa hundaatiin iyyuu karaa hundaa bakka buutummaa miseensota kootaa isaatiin bakka buutummaa eeguun dirqamadha. Kana shanan miti lamatu nuuf rakkoo wal fakkaataa fedhii wal fakkaataa mana jireenyaa argatte maaliin goota gurgurtee keessaa deemuuf immoo akkuma sila wandeen jedhisan jijjiirtamu lafa jijjiirtamu lafa mana kuma kudhanii mana maal ijaarta dhiiroo ko hin danda'amu akkasii miti gab jedhaa aannan itti teetu maal baasa dhadhaa baasa. Guyyaa irraa kana waggaa Jaffee Gantaa Bayyanaa keessatti distriiktii kanaaf